السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرتو هردتو خواجبتو جالتو توتا المان رو عشان عارف فونا كان تددا قدم تو بسنو كجرتين سلام تنتين جالنا فن لابو كسمراغ سنجتا ايغا بوليان كيا wanni shakkaa turre taatee jirti wanni gartee duraan nuti an ja'a ture sun kun amma taatee sumayyaan arsiin baalage arsiin sagachaan arsiin maali abrahaamiif arsiin gartee udaana jaa'u maal jechaa jechuudha halkan edaa akkatti bulee ganama qaaxiraan irra kuttee shilim jechuudha bulee shilim xiqqeeshuma akkatti jaawal irra kaa jechuudha laal ni beessa fuulli qiyyo akkasitti hara kutteen beeku dhabama taate jechuudha dhabama taate wanni shakkee wanni naan shakkee taatee jirti jechuudha bulee duraanis mana kana keessatti dhiisee akkamittiin gabbahee sheekha itti barbaadaa takkaa'u eenyu wajjin fuudhee sheekha bira geessaa wardaanis nu bira hin jirtu jee odoon jedhu eda qabee odoon bira taa'aa bulee jechuudha akkasitti na biraa kaatee ootte. Yaa rabbii qiyyate akkasitti jechuudha bulee qiyyamchi yoo sun miskiinni asirraa baatee kuttee bakka tana jirtii bakka san teessi deemtiin beeknu jechuudha. Biyyi teenya fi maraata nuu kararra galu tana amma isiin dhalaa taatee jechuudha bakka nuti hin beekne yoo dhayite akkasitti kararra galte jechuudha. Namni mijiyyoo tana beektan yoo jiraattan namni viidiyoo isiitan agartan hagan gartee suuraa isiidhaa gaa footoo isiidhaa deemee mana suuraa dhaqee tolchee guddisee deemee gaa magaalaa keessa waliin gahee barbaadutti na cinaa dhaabbadha. Namni viidiyoo isiitan agartan mijiyyoo tana suuraa na cinatti agartan tana mijiyyoo suuraa mana cinatti agartan tana rabbiin isin qabe yooniif gartee agartan taate naa iyyaafadha rabbiin isin qabe viidiyoo kee kana sheer naa godha sheer godhaadhaa nama hunda biraan naa ga'a mijiyyoo tana akka naa barbaadaniif mijiyyoo tana akka naa barbaadaniif kun dhaamsa obbolummaati jechuudha kun dhaamsa obbolummaati waan an takkaa ifirraan eegin waan takkaa ifirraan eegimtu na mudate mijiyyoon tu yoo waan takka taate eenyutti gaafata anummaan mataa kiyyaaf gaafatuu dhan qaba jechuudha. Tanaafu obboleeyyan kiyya haga ammaa mijiyyoo san qoonqon afaan hin seenu halkan guutuu jechuudha obboleeyyan kiyya erga halirra itti oolte itti bulte anilleen akkasumatti qoonqon afaan hin seenu jechuudha haqa yoo buyyinaa faraqaa agartee isiidhaa jechuudha isii eessa kaayitiin qoonqon sana itti nyaadhame isii yoo maal nyaatte namni nama harkatti dhibamu akkamitti waan nyaataa danda'e isuma wajjin qoonqoo jibbanillee obboleeyyan kiyya baatee ishii manarraa baatee amma ayyaa eessa dhaqxee nameen fakkeenyaaf way sumayya nama gartee silaa namni waatti godhuu malletti namni waa godhe yoo sun nama namni waatti godhuu miti nama lafee qabu wallaahi dhugaa rabbi dhugaa dubbachuudha sumayyaa nama lafee qabu nama warda irratti gartee cichee haga isaa wal jaalatan naatu beeka jechuudha. Amma gartee zanni bannee wanda warda illee jechuun diliidha nama naitti hin beekamu namni gartee haga qabatamaa waan kana ijaan gartutti hin ta'u. Gama biraa hojii gargaarlammoo namni biraa shakkinu sin jiru. Namni biraa xilaanni gartee nuti qabnu sin jiru isiin waa xilaata keenyaa miti jechuudha ilmooti yaade. Hayyee dubbiin natti wal fakkaata Oromooti. Amma meemee san hundarraa sun hundi haftu akkaataa itti mijiyyoo tana barbaadutu na dhibe. Eessatti hin barbaada. Amma akka asii ka'een gabba'ee wanni viidiyoo tana isinii mareef akka viidiyoo tana sheer naa gootanii wayyaa rabbii qiyyaatiin adhamaafte viidiyoo tana sheer naa gootanii homa haasa'u wallaalee buleen nama biraan akka naa geessanii namni gartee viidiyoo tana hoo ijaan gartee akka tasaa rabbiin gartee jette afaan fide yoo akka tasaa rabbiin afaan fide akka gartee naa iyyaafatuufi namni viidiyoo tana sheer naa godhaadha tiiti nama biraan naa ga'a akka naa iyyaafatan obboleeyyan qiyya eessuman seenaa yaa rabbi eessuman seenaa yaa rabbi eessuman seenaa mee eessan seenaa yaa bakkuma seenuu na dhibee obboleeyyan qiyya eessan seena mee eessatti hin barbaada mee eessatti hin barbaada magaalaa guddoo tana keessa mijiyyoo tana eessumatti hin arge barbaade argaa eessatti hin barbaade argame eenyutu kana godhe hin jaame
wardaanan ja'a abbaan fedhellee akka fedhe haa godhu taate akka taatettu garuu eessatti barbaadee arga rabbi isin haa laafisu viidiyoo tana faffacaasaa viidiyoo tana faffacaasaadha namni gadhiisuu barbaadanii gabbuufadhaadha gadhiisa haa ciyyummaan tun haa barbaadamtu namni yuutuuba qabdanii ka feesbuuk qabdanii gabbuusadhaa facaafadhaa naa isin hayyame kalaas viidiyoo namaa gabbuusanii maxxansullee dhoorgadha isin irra gubatti tan ammoo akka isin irratti hin gubanneen godha haa anuma ciyyummaan tun haa barbaadamtu obboleeyyo qiyya namni harki isheen isin godhuu dadhabe gabbuusadhaa miidiyaa keessanitti maxxansa haa viidiyummaan tun haa facaatee nama ol geessee ciyyummaan tun haa mul'attu eegaa waajjoo wallaale akkam godha mana wallaale namni gartee rakkoon dilli gamaa itti ol geesse akka mana dhabe jechuun bulee fi mana dhabeeni kun hayee warreen arrabsitan illee xiqqishoon irraa gaf jaaratiiti na jabeessaa meeme akkuma miicciyoo tanaa barbaadee argadha jaalalti nama beeti yeroo hunda miidiyaa fuula dura taa'ee boo'u dadhabeeti jira bulee dadhabe yeroo hunda miidiyaa fuula dura taa'ee boo'u eegaa dadhabeeti jira wallaahi yeroo hunda miidiyaa afaan teessee hogga bu'aa oolte namni nama ifata boo'ichummaan namarraa gadi galle hummaati isinuu nu ifattan eegaa maluma kiyya kanaatu na dhibe yaa rabbii kiyyati yaa rabbi ati mala naa male tokkicha amantaadha ati mala naa male ati mala naa male yaa rabbi qilleensarra nan wajjini mala naa male yaa rabbii kiyya yeroo gabaabduu keessatti yaa haala yeroo gabaabduu keessatti yaa rabbi yaa rabbi na furu yaa rabbi na furu yaa haala yaa rabbi yaa oromootish rabbi si haa furu naan jaa yaa rabbi si haa furu naan jaa rabbi si haa furu yaa biyyoota tana rabbi si haa baasu yaa rabbi yeroo gabaabduu keessatti mata baradhaan silaa beetee baddee barumaa rakkoon qabu obbolee yankichi meemee dheengatti gaafa nakatti qabee hin deemtu jechuun hiikaa obbolee yankichi kheyrumaaf malee miciyyoon tun kheyruma gartee rabbiin na beessee na qabsiise malee miciyyoon tun beekumsaan akkana jetta gana keessaa utaanu jirtidha namni amata maraatu ta'e barane jaba baasa jedha obbolee yankichi edaa waan godhatu kas godhu jira malee edaa isin jaalatteetii miti yaa obbolee yankichi jaalatteetii miti wallahi dhugaa rabbi jaalatteetii miti aboon ajisni dachii balleesse yaa warra siirii godhu yaa najisoota dachii balleessan